دينو وبلي ينكي يخورو مودا كريستيانا في واقفتا وندي خيسانو سلامن خي يخوني رابوكي لا فجرتن اتسنادا قبو جرتو قاس كيسة تجزي جنرال كمال جنرال ارتيست عمر سليمان وغاجرتو سات الاجر خوفلو ديك آلانو خيسة دلت أكنا بيتن جاتو ديك آلا كنا نمو سيناتي ورا خوفلي خنا افجل اللالا خاني بوي ati oggo ka oromo da warradu e khana bochu khasi koflu khud si jesu fi katti sitta watan sanif si kofla jira e chu khas kaysa koflu khun khakkana khana nu khaysa makhame qabsote nyanyacha jira e chu qabsanu fakkatani warra qabsawa ture rasasa dawa turani warra qabsawa ture gata turani warri askaysa taye yero amma tanan imimman ijasan qabne garani san gubanne شينان التندقمن نمكنا دبون لالات تمولن ورا جنرال كمار مقادة يخنا خداو دبون سا ناسو تنقمن أصوبرو جوار محمد دبن أكن منو كفلا أصوبرو موميتش منسترا دكتور أبي أحمد دبن أكن منو كفلا أصوبرو لما مقرسا دبن أكن منو كفلا أصوبرو شمال سبديسا دبن أكن منو كفلا أصوبرو أديسو أرقا دبن أكن منو كفلا ورا نو كفلا أسجيتو أماس نو كفلا جرا تناخبات نايجو نبرة نبين أدبافن أدهوبن أنيو بينتي ورّيقو يادو تيوان غاريو جن جبينو الرفسو ينافا دادا ملسوفي أسكي سمتا ايكو كفلو خنون تينو أرومما كيساني كامني ديكالانو خيسا قلت تسومالي رادوفته تبكبرار رادوفته تبوناغورو رادوفته تبكبرار راهونتر رادوفته تاو بيني مركني فني تفني برادبرا خايو تينيو أوفا جرايجو if boden debina tanaf ilmana bagada khana de garun dirqama jannechu akatti ilmana bagada di honge saturan jarra bagada rabarrechu akatti jarra rasasa dawaturan sena sani beinachu mali vakatti dawaturan beinachu mali vakka general waqo arrabsaturan beinachu mali nadi gamada karrabsaturan beinachu mali general umar sulaiman jibbaturani beinachu sena kanatana himusatif jibbaturan warri general artist umar sulaiman arrabs tikes hammes hundi war orumman qabne general umar sulaiman duga dubbachu satana isa jibbaturan yechu ما سيناتنا هما ما كتي أورومو هونجي ساجر روتانا نسات إلا ما كتي أورومو خسار ساجر روتانا واللسان أمة أورومو ندمي سا يتشوف جنرال كمال جبا جنرال أرتيست عمر سليمان جبا مالي وان براتي في ميت تانا سري تباتشو دندوك أبدايتشو أتيخا أورومو دا أتيخا انتلتي أورومو دا خانا أورومو دا يتو سري بيخو قبدا تانا ردا بني أوف نايتو جل قبل سينا سغنتاتي نيا سينا warra hokkof lukhanaatu achin nageeyse male sagantaa tanaaf bakkan qabu turte nagaaso oddoda ni beeyna hundi activistida nama khabajaa qabu nama ulfina qabu sagantaa ni ofu fitani na ofu waladda siyaasan inni deeggaru fitani nan deeggaru waladda nagaaso guyyaa tokko irratti bobbaan yaada sarratti bobbaan nagaaso irratti miti ammoo nagaasoon ammaan tana duulli sarra deemu jiruu fi guyyaanni haqa qabummaas isaaf hin dhaabbadha guyyaanni dhugaa qabummaas isaaf hin dhaabbadha guyyaanni daba qabummaas daba sarratti hin deeggaru jibbaa nagaasoodhaan qabu deeggaraa nagaasoodhaati miti obboleessa kiyyammoo ilma booranaati ilma guujiiti ilma waan fadhee haa ta'u ganda fadhettaa dhalatu amantii fadhee haa hordof obboleessa kiyya Oromooti oofisiin ni deeggaru an deeggaruu dhabuu mala waan inni ilaalcha qabu anda qabaachuu dhabuu mala akkanitti Baqqalaa Garbaadhaa as matarra kaayachaa deemaa ture an hin deeggaru ta'a akkatti inni matarra kaayachaa ture Mararaa Guddinaa an hin deeggaru ta'a ammoo dhugaanni qabu isaaf hin galchaa badiidha jee waan itti naman ammas ittiin balaaleeffadhaa jechuudha nagaasoo oddoodhaa reefuun tana xiqqoo dura bilbileetiin ture kuma 20 sanirraa kuma 5 as kan jeeni kuma 20 fudhatte sanirraa kuma 20 xiqqoo as dare kuma 20 fudhatte jaani kuma 5 as kan jeenitiin itti bilbilee ture beekaatu waan itti bilbile kottu arraan tana sirraan deemaa na dhageeffadhuu jechumaaf itti bilbile malee kuma 20 nagaasoo akka nyaatin hin beeka maaliif nagaasoo oddoodhaa kan Baqqalaa Garbaadhaa mataarra kaayyatee deemaa tureen
كم بروفيسور مرارا قدنا متارخا يتادي ما ترين خالا كانت تسانكم كبجار كتني ومت أورمو براتي نجام أركتني في تي دبتشيسا مريتشيسا منخريسا دلقات ريف نجاس الردولو مالي برباتشيسة تلالو برباتشيسا دايتو دبي مالكاتي با دبي تيكيتي دبي مالكاتي با دبي شنيتي دبي مالكاتي با دبي شليتي دبي مالكاتي با دبي فريم ماشوي دبي مالكاتي با دبي جالي ماروتي أدبافتشو نما فيسا utaalaniitu nagaas robbo boha ooluudha miti nagaas on nama barate nama qabsoo oromootiif gumaacha qabu nama jijjiirama kanaaf illee gumaacha qabu nama ulfina qabu yaada walii galuu dhabuu dandeenya naaf inni an qaliila tiyyarratti hin deema guyyaa nagaas on naan taane naan ta'u guyyaa naa ta'u maasni hin deeggara cubbuu isarra deemtu immoo hin deeggaru an nama cubbuu deeggaruu miti oromoon cubbuu hin deeggartu hattuutu cubbuu deeggara malee diqaalaatu cubbuu deeggara malee hinaftu tu cubbuu deeggara malee oromoo cubbuu hin deeggartu ani qulqullicha nama haadha abbaadhaan akaakoo abaabuutti oromoo ta'e maqaan ta'eef warri naa hojii jiran kana marsanii jiraniis akkasuma cubbuu hin deeggaru kaayoon teenyata duraa cubbuu balaaleffachuudha oromoo cubbuu hin deeggartu akkuma aadaattu sirna gadaa keessa cubbuu hin deeggartu oromoon inuma abbaa badii qabu badiitti murteeti gargaarsa barbaachisu wajji gargaarti malee cubbuun gargaartu oromoon namni cubbuu dalagu oromummaadhaan qabne namni dinaaffaa qabu oromummaadhaan qabne hinaaffaallee akka qabdi beektaa hinaaffaa xashti gootu qabaannaan ati fagaatte oromummaarra namni cubbuu dalagu oromummaan qabu nagaasorra wanni deemaa jiru zulmiidha cubbuudha haqaa miti nama tokkoon dabarsa yoon ani isinitti iyye if biraa xiqqeessaa sagalee anaatu ka iyyu waan na iyyisiisuun qaba tiyya san ati if biraa xiqqeessuu yoon dandeenye as keessaa bahi deem an waan na iyyisiisuun qaba ati gowwoomuun na iyyisiisu jira ati si taphachaa ooluun na iyyisiisu jira atuma si gowwoomsaa oolu si wal nyaachisaa ooluun na iyyisiisu jira ifi wal qabsoote si taphachuu diqaalaan si keessa dhalatte nama keetis si garagalchuun na iyyisiisu jira diqaalaan si keessa dhalatte naggata godhattee qabsoote ati sabboonummaa dheettee jala cawuun na iyyisiisu jira bara dhibbaa shantam kalee jaarrarra qawwee dhoyta dheengadda jeneraal waaqorra dhoyta dheengadda jeneraal kamaal arrabsita dheengadda achi aantu jeneraal artist umar suleymaan arrabsita arra nagaasoodha arrabsita kalee maas addisuu waragaa arrabsita dheengadda shimallis arrabsita dheengadda achi aantu lammaa arrabsita dheengadda achi aantu juwaarduu qabayatta warra kanaan si gowwoomsu jala deemuu keetutu danfisee na oofaan tanaatu mataa na wareersa dammaquu qabda aaraan qaba xiiqiin qabaa jechuudha hattuu si keessa deemtee maqaa oromoo himattee kalloo oromoo uffattee si hongeessuu barbaada takalee jaallemaaroo faarsitu taarramaaroon laaffachuu gisee beeyte lammaa faarsitu abiyyi raaffitu akkamisiin galle kalee maaliif jaallemaaroo faarsaa turan si hongeessuufi bara walafaan si deebisanii si cabsuufi bara jaallemaaroo jaalatanii si fakkaate jaallemaaroo akka yoo oromoo ta'e inni oromoo miti akkaan seenaa isaa beekutti yoo jaallemaaroo oromoo ta'e anarra kan isa jaalatu hin jiru karaa isaatiin jibba malee isaa miti kan hin jibboon warri immoo jaallemaaroo kalee faarsaa ture goota jedhee dhawwaaqaa fi ture oromoo walafaan deebisanii hongeessuudhaaf siin galuu tana arras deebi'anii jaallemaaroon laaffachuu beeynaan humna dhabuu beeynaan ODP malee umaan jiru abiyyi fi lammaa malee umaan jiru jan arrallee si keessa seenanii keessaa si laaffisuuf alaa olii si duruu maqan danda'iniif keessarraa si laaffisanii baxaqsi godhuuf akka deeman akkamisin galle tanaan na danfisa if biraa xiqqeessiin siin jaa jechuudha arra kaate nagaasotu kuma diidamnyaa teette nagaasoon rabboboo jirti kaleenu rabboboo turte dengadda kaabii rabbobaat dengadda achi taantu komaander Naziir Hajinurraa rabbobaat dengadda Kiyaarii rabbobaat sa'aatiin rabbobaat joollee oromoodhaa taaqaa dhaabbatte jabjabbeen rabbobaat nama oromoodhaa kaa dhugaa dhaabbatee shanee tana badiisii saaxilaa ture rabbobaa turtanii jechuudha maaliif maqaa isaan haqaa dhaabbataniif maqaa isaan dhugaa dhaabbataniif maqaa isaan kijibaa deeggaruu didaniif joolleen san joollee qulqulluu oromoodhaati jechuudha wajji dhalannee hin qabnu ganda tokkotti hin dhalanne kaayoo dhugaata oromummaatu wal jala nu oofu jira jechuudha ati kaateen rabbobbaata baaleeroobeen rabbobbaata kaaniin rabbobbaata irra duultaa jechuudha maaliif siin galle
tanaan nu danfisaa jechuudha. Haga yoom adeemsa kee manguddon daayipara hibatte yeroon deemtu jirtu. Arraan tana Nagaasoon sila ziqee eebbifamuu qaba malee maraaraadhaan xalayaan itti katabamuu qabdu. Professor Marara Guddina kabaja qabnaaf kabajaan nuti qabnuuf maal Oromiyaan bilisoomsa jettee nuti hin kijibne tanaaf kabajaa sii qabna. Itoophiyaa keessatti mirga barbaadettee akka nuti hin tanaaf kabajaa sii qabna. Itoophiyaa keessatti Oromoo uummata biraatiin wal qixxeessitee qabsaawaa turte tanaaf kabajaa sii qabna. Dhumattee dubbiin teechitti. Shanee jalaan deema yoo itti udaan shaneen dibatte Professor Marara Guddina asirra raawwatti teessis. Shanee jalan deeme shanee wajjin hojjedha yoo akayattu taate dubbiin teechirra dhumatti Professor Marara Guddina si jaalanna si qabanyna shanee jalatti atiin taatu hin deemi shanee jala dhaabbadhu yoo deemtellee akka abbaan ilma gorsutti Abiyyi gorsi. Arras ilaaleen coolataa idda Abiyyi dhiyaatu ati Abiyyi dhiyaatte abdirra qabaanna nuti. Hin kijibdu ati hin sobdu arras kijibsiisanii waraqaa si katabsiisan. Nagaaso kita obbo Nagaaso oddoodha maallaqa kuma 20 nyaateettanii ololo xalayaan rak barreessitan hundaa'u maqaanni Guujii fi Boorana keessatti shiftaa shaneedhaa qabsiisaa jiruuf dhugaadhaaf dhaabbateef jijjiirama kana deeggareef haqa kana cinaa dhaabbateef sobaaf bitamuu didee fi irra bobbahaa jirtan. Ni beeyna jechuun waan isin hogguu Oromoo waan gaarii hojjete laal hogguu hangaasaa waan gaarii hojjete nama hangaasatti naafuutu hangaasarra bobba'uu eegalaa tanaan beekati. Dalagaa hangaasaa godhata maaliif waan inni hangaasaan hojjechuu jiru sanirraa hangaasaa gad deebisuu fadhaa jechuun hangaasaan shaatira yoo ta'e hangaasaa yoo gowwaa ta'e waan inni bakka dirreen itti yaamu jiru san keessa seenaafi jechuudha. Yoo hangaasaan ammoo nama siyaasaatiif shaatira ta'e yoo dirreen itti yaame san dhiiseetuma dalaguma eegale san mataa keessa tumuutti fufaa jechuudhaan akkanatti warra Maqalee deeme san akkana dhoyinaa jechuudha. Warra Maqalee dhaqirraa warri immoo xiqqoo gurshaa qaboo hangaasa bobba'aa jechuudha. Akkasitti adda baafachuu qabda siyaasaa. Siyaasa akkitti guyyaa hangaasaa waan gaarii dalage nama hangaasatti naafuutu hangaasa bobba'uu eegala. Guyyaa Nagaasoo waan gaarii dalage warra Nagaasoo bobba'uutu Nagaasoo irra bobba'a. Hinaafuutu Nagaasoo irra bobba'a. Guyyaa Juwaar waan gaarii dalage warra Juwaaritti naafuutu Juwaar irra bobba'a. Tun siyaasaa adeemsa. Tanaan hubachuu danda'uu qabdaa jechuudha. Nagaasoon niira lama fudhan Marara Guddina kabajaa si qabnu wajjin dila biyyaalaa deemtee maqaa OFCtiin maallaqa guuraa turte. Dila biyyaalaa deemtee maqaa OFCtiin maallaqa wali qabaa turte. Biyya galtee maallaqa riipoort goote risiita gabbaasii nu maxxansiisisin jenna jechuudha. Ta Nagaasoodhaatti dhiisi ta'e. Baqqalaa Garbaadhaa dila biyyaalaa deemtee maallaqa guuraa turte. Dila biyyaalaa maqaa OFCtiin shirshir jechaa turte. Maallaqa guuraa turte. Maallaqa OFCdhaaf galtee akka dhaabaatti tanaan Siyaatilii guure, tanaan Atlaantaa guure, tanaan Joorjiyaa guure, tanaan Waashingitanii guure, tanaan Minisootaa guure. Jeeti riipoortii biyya galchite maallaqaas biyya galchite. Baqqalaa Garbaadhaa risiita nu gabbaasi. Dila biyyaalaa dhuftan hunda maqaa OFCtiin maallaqa guurrachaa biyya galaa turtan. Ifiitti olchachaa akka turtan isin beeynu nuti. Isi fayyadamaa akka turtan nuti isin beeynu. Mee riipoortii galchitanii fi risiitatti galchitan maqaa dhaabaatii fi baankii dhaabaatiin maallaqa alarraa fiddan kaachi galchitan nama haqaa ta'uu keessan nu mirkaneessaa gabbaasaa gaafii dhaabartun. Laaltu waan nama wal lolchiisun qabdu bara. Bakka isin shakkine Professor Mararaas. Isi shakkine Professor Baqqalaa Garbaatis kabajaa fi jaalala isinii qabnu wajjin. Waashingtanirraa maqaa OFCtiin hanganaan guuree jaa risiita nu garsiisaa ka biyya galchitan. Minisootaattis walgahii maqaa OFCtiin wali qabnee mari'achaa turre san Baqqalaa Garbaa tarmeeqa goote. Viidiyoo harkaa qabna. Maallaqa hanga bu'ee Minisootaatti hin beekan. Waashingtanitti ana akkuma nama dura jee basaasa bataadhaan. Akkuma nama dura jee Waashingtanitti meeqa guurtee hin beeka. Minnesotatti meeqa guurteen si beeka. Atlaantatti meeqa guurte, Siyaatil meeqa guurte, Joorjiyaan meeqa guurteen si beeka. Bakkatti guurte kana hunda biyya galchuu kee risiita gabbaasi. Wanni niin hangana guurte siin hin jenneef ammaan tanaan. Maqaa ati ka risiita prepare gootu hin barbaanneef gabbaasiiti achi booda hangana guurte hanganni eessa kuteen siin jaa jechuu. Ani uummata Oromoo irratti hin dubbachuu jira kun olaal dirree
hangana guurte hangana maagalchita hanganni oo isa gute waan itti baaste asfidiin sinjaa achi ummata irratti isaaba ol adda dabarsinaa jechuudha. Teessaniif hataa nagaasoo maqaan balleessinaa maqaan ni dhugaaf dhaabbateef. Teessaniif hataa maqaan ni shanee dura dhaabbateef irratti hin bobba'inaa. Teessaniif hataa maqaan ni jijjiirama kana deeggareef irratti hin bobba'inaa. Irratti hin bobba'inaa. Kijibarra bobba'aa jirtanii yoo haqa qabaattan as baasaa riisiita biyya alaa yaa'aa maallaqatti guuraa turtan ta nagaasoon Profeesar Maraaraan Jarman Frankfurt gizee dheeyxee walgahii goote maallaqa wajjin waliin bu'ee meeqa fuutee kuttee I know it you know it meeqa galchite biyyatti as baasi. As baasi Profeesar Maraara. Xalayaa namarra katabuudhaa miti kabajaa sii qabnu wajjin. Ulfina sii qabnu wajjin dhugaa si gaafachuu jirraa beektaa nu bulchuu deemtaami ummata Oromoo bulchuu deemta ummata sabaa sablammii dila kana bulchuu deemtaami maallaqa ati Frankfurt irraa fuutee galte as baasi gaa ni beeyna lakkooysa meeqa galchitee risiita sirraa barbaannaa jechuudha. Dila ala dhufte Texas, Seattle, Atlanta, Georgia bakka adda addaa kana deemtee maallaqa gurte riikardiin nu harka jira meeqa biyya galchitee as baasi. Ifi ala kana dhufaa akka tuuristitti akka investaraatti maallaqa guurrattanii biyya galaa Baqqalaa Garbaatis maallaqni hin dhaabaa guureen jiru kadhunfaa kiyyaaf uummanni naa kanne malee jettee gabaasa galchaa biyyatti Profeesar Maraaraanis akkas jechaa galchaa asii as deebitanii namaa qaa dhaabbate akka nagaasoo irratti xalayaa barreessitanii maqaan ni shanee dura dhaabbateef humdi dam nyaatte jettanii maqaa nama balleessu aada maleedha. Isin hin deeggarru nuti nagaasoo deeggarra. Sagantaan siyaasaa teenya takkaa miti. Ilaalchi keenya takkoo miti. An nagaasoo yeroo hedduu waliifuun galu. Akkanumattuu waliin galu naafi nagaasoon. Yeroo hedduu ni beeyta warri asirra laaltan. Yeroo hedduu gizeenni waa katabe ni balaaleffadha. Dhugaa guyyaa qabu immoo roorrootti hin dhiisu ilma Oromooti. Anka ilma Oromooti. Ilmi Oromoo roorroo namatti hin dhiisu bara. Ilmi Oromoo roorroo namatti hin dhiisu. Hattuu roorroo namarra gaggeessitu ilmi Oromoo namarra diqaalaa roorroo namarra gaggeessitu. Ilmi Oromoo roorroo namatti hin dhiisu. Hinaaftuu roorroo namarra gaggeessitu ilmi Oromoo roorroo namarratti hin dhiisu. Ani ilma Oromooti roorroo nagaasoo irratti hin dhiisu jechuudha. Tanaafuu ta nagaasootti dhiisaati inni biyya alaatu jira isin warri alaa dhuftanii maallaqa guuraa biyya galaa turtan maallaqa OFC'dhaaf galchitan guyyaanan dubbadhe kana qabadhaa Oromoo. Guyyaa kana dura maallaqa galchitan riisiitaa fi baank buukiidhaan riipoortii Profeesar Maraaraa fi Baqqalaa Garbaatis nu gabbaasaa isin hin jenna asii achi isin hin amannu. Isin hin amannu jechuudha. Shaneedhaa wajjin utaan keessa lixuun mirga keessani. No isin hin dhorkinu warsan. Narifachiisa Profeesar Maraaraa I love unconditional loving qabaaf Profeesar Maraaraadhaaf. Unconditional love. Jaalala daangaan qabneen qabaaf jechuudha. Tawaan takkaanillee if boodan deebine Profeesar Maraaraadhaaf. Because maaliif hin qabaadheef unconditional love. Oromiyaan bilisoomsa jee nan gowwoomsine. Oromoon gowwoomsine. Itoophiyaa jeetuma deemu jira durii raayis. Achi keessatti mirga Oromoodhaaf barbaada jee deemu jira. That is why I have unconditional love for you. Saniifis si jaaladha. Ammoo siin jaaladha jechuun guyyaa maanoo si xuyisisan harkaan si dhawa jechuudha miti. Tanagaasoo kuma diiddamaa sooyte biyya diiddamta yoo doortee maallaqaati guurte ta'ati biyya galchite ta riipoorti goote ragaanuu gabbaasii siin jenna. Gabbaasuu baannaan an abbaan saaxilaa siifin saaxilaa jechuu Oromoo irratti. Profeesar Maraaraa siifin saaxilaan. Baqqalaa Garbaa siifin saaxilaan. Biyya alaa tana magaalaa keessa yaatanii niiraarraa guuraa turtan hunda riikardii harkaa hin qaba. Ta maqaa OFC'tiin guurtan maqaa keessanii ni miti maqaa OFC'tiin biyya galtanii gabaasa gootan mongoonee ragaas baasaadha gaafiin tiyyamma. Yoo ragaas baasuu baattan hattanitti Oromoon isin hawwattu. Yoo ragaas baastan ammoo tana guuramee tana galchitanii sirriidha jarri kun amanamaadha jeetiin ragaa isinii baa. Lakki tana guuramee tana galchitanii irruudha tuni hattanan gana jeetiin ragaa isin irra baa arragaan harkaa qaba hanga galchitan ragaa as baasaan isin hin jechu jira jechuun ammaan tana. Hisaaba kana walii galchi nagaa amma booda shoorakkaan hin jirtu uqa wal kaayyannee waliin cawuun gaafaleen coolataati hafte.
قافلين شولتا دمشوالي وخايته خرو خيسة جاونسن قافسنا فتي وخاول خايتني ياون نمت وخاول خايتني سجارون انجرتو اسيفود ادي ولتمنيتي حتو يفكيسا باسا كل يفكيسا توفايانا نغاسون مقاتو بلي فماجرا ظلميتو رغغي فماجرا چوبودا ركاني جران مقا اني شنيدا وفي نوتي او افسي ولي غله شني ربوبودي مالي اكتيفيستوتا توكو جرا ماندنا خاكا والجالن شاتوري او افسي دغران شنين او افسي وجولتانان شني الربسو دي سنيتي انوانو شنين الربس جانينا خدچو يغلن انجلا انتي دخايونتي يشني الربسو دي امتي خايونتي ينما اورومو هونغيسو الربسو دا خايونتي ينما اورومو هونغيسو ساتيلو دا خايونتي يديقالا اورومو خيسس مخمتي اورومو هونغيسو برباد امتو اورومو برسيسو دا يكا امدورا بلسمان اوركيتي ساتيلو دا تنافو دمي خيجا دم داباتي متي دم اورومو ماتي جيتين شركوت خيجا توكوتي ما ادمو ربنيچو مكما او اف سي دلغنيف دغرنيف كوفا اما موتنا ذات ريسم باسنايچو بليز هوغنتوتا خيسنين غباسا ريكاردي جان مالك فوتانوندا مالك بيالا ديمتني غولي غورا تورتانوندا خنا هوندا غباسا ينان نغاسو سيوجي جير ديما خنرت I am the fronter fighter ديما خنرت نمر اساسني ودو فيك او مساسي خنوان انسين دغرونا بيتا نافيات يادا نافيات ولدا امو رومودا اكتيان ولدا خرانو تتيان ولدا امو اورومودا وانا تسري رتنتين سين دغرو وانا ترمي دمتمو سرتين دغرو مكان سجبوف تكايز مكان سين دغرف تكايز مكايا اني خينيا دابتو كونتينيف نو ilma oromo makata def amma cubbu sirra deemu jira si cidaan dhaabbadhaa jechuun hattummaa fi qaban sirra kaa'u jirani si duraan dhaabbadhaa isaan duraan dhaabbadhaa jechuun zulmi sirra toofu jirani si cidaan dhaabbadhaa jechuun oromoon hundi isa kana cinaa dhaabbannu nagaa soo cina dalagaan shaneedha nama jabaa dhugaa harkee karaarraa deeme irra bobboon warri kalee jaallimaaroo samiidhaan xuuysise dheerina isaanii bira kuchise warri dheerina isaanii bira kuchise jaallimaaroo samiin xuuysisaa ture jaalala jaallimaaroo qabamu oromoo wallolchiisu qabaa jeeyyaati oromoo wallolchiisuudhaaf maqaa fadhuufi jaallimaaroo deeggaraa ture nuti deeggarre hattuu shiftaa jechaanii turre jechuudha ammas hattuu shiftaa yennaan jechuu nuti jaallimaaroodhaan hattuu shiftaa shiftaa dhalaa teenya gudeetu kakalee faarsaa ture shiftaa baankii hate kakalee faarsaa ture oromoo mo'achuu barbaade moo mo'amuu barbaade jechuudha akka oromoon jilbiifachuu isaatu oromoo miti isiitu oromoo miti isaantu oromoo miti akkatti si cabsan akkana tooftaan itti deemanis irra dalagan akkana we have to tanaan nu danfisaa jechuudha arkuu dadhabuu keenya ادا كنت قال على يتبي خدن دوق ابدايتو اكنتي تركان فتوفي اكنتي راسورا واني ني دغرورا واني ني دچنا دابتورا غيا جالمارو لامشه وما كان في النبي خنمو دبين جالمارو دغروتو نمباسني هي ابي ينتي مانتنا او دي بي ينتي او دي بي خيسه سنه اچي ولدويسنا جانيتي اس ديمياني او دي بي ابي يجچو جرمله جالن اورمما ستين فكاتين No! Namni jaalala oromummaa qabu artist general Umar Sulaiman injibbu namni jaalala oromummaa qabu Lamma Magarsaa injibbu namni jaalala oromummaa Lamma Magarsaati warri khalee ilmaan Harargee guutuu siyaasaadhaaf buqqisaa lafarraa hongeessaa turtan jee Lamma Magarsaa irratti ilmaan Harargee kaasaa ture eenyu Harargee fi yaadaniiti no ilmaan Harargee oromoodhaan maqaa oromootiin lammaadhaa fi garee biraatiin wallolchiisuudhaaf santabachaa turan warri arsii tana jibbaa Harargee keessatti arsiin Harargee tanaa fi arsii tana wallolchiisuu qabna jee halkanii guyyaa ilmaan si koomantootii fi arsii wallolchiisuu irratti dalagaa baafatee halkanii guyyaa dalagu jiru oromoo jaalateeti no obboleeyyan lamaan walii dhaqqabu obboleeyyan lamaan wal awwaaluu fi wajji waaru obboleeyyan lamaan wal fuudhee wajji jiraachuu jiru wallolchiisanii hongeessuudha warra barbaadu maasiin galle
arrallee ka nagaaso maallaqa kuma diidam fudhate jahu kun nagaaso oromoo keessa baasanii sagalee inni qabu dhooysanii hattuu fakkeessanii kaayanii dantaa isaanii dalagachuudhaaf deemuudhaaf tanaafu nagaasoon nama haqaati yoo nagaasoon nama haqaan ta'een kuma diidam riisiita isa kannitan as baasaa maallaqa biyyaalaa deemtanii biyya galchitan as baasaa isinii fi isaas accountantiin ni jira auditorri ni jira nutis ragaa ni qabna dirreerra wal baasneeti hattuun eenyu adda baasnaa jechuu Profeesar Mararaa Guddinaa Baqqalaa Garbaa akkasitti adda baasnaa Baqqalaa Profeesar Mararaatti bilbileen ture arra nagaaso bilbiluu kiyya dura Profeesar Mararaattiin bilbilee ture na jalaan kaasne Baqqalaa Garbaattiin bilbilee silkiinsaa maqalee jettiin kaastu laayinni hin seenu ka Baqqalaa Garbaadha maqalee jira Baqqalaa Garbaadha silkiin kaas Profeesar Mararaatti bilbileen ture I'm serious Mararaatti bilbileen ture na jalaan kaasne Baqqalaa Garbaa gizeen itti bilbilu silkiin saan seentu so I know he is in maqalee ka jiru niin beekaa jechuudha maqaleedha jiranne so Baqqalaa Garbaa kakalee cidhaan irratti bishaan sirra raase Geetaachoo Asaffaa wajjin jaalala maaltu raasi qabee maqalee dheeyxee ta'etu gaafiteenya jechuudha warra kalee mana hidhaa keessa kaleen si dhukkubdee nuti asii ala kanaa si iyyaa turre nu iyyisiisaa turte akka waan jarri kun diinaatti arra maaltu arkamee maqalee jarra sanbira Abboy Isbaatii fi Abboy Isbaat faa wajjin hoteela keessa deddeemu jirtaa maal marii maal godhu jirtanii sagantaa maal gaggeessu jirtaa Obbo Baqqalaa akkami warra kalee mana hidhaa keessa si cafaqe bira dhaquu dandeesse achitti Dr. Abiy jijjiirama kanarraa abdii kutannee jettee Baqqalaa Garbaadhaa kabajaa si qabnuu fi jaalala si qabnu hunda awwaaltee jibbitee Oromoo akkasi si iyyitee hidhaa keessa si lallabdeen anarraa eegalii miidhamtee agadhiifamuu kaleensaa feelar taatee jennee iyyansamee ka goofandii fi waamee qarratti iyyinee Obbo Baqqalaa Garbaa maa akkana dirreenu aftee kaatee maqalee dheeyxee mee jaalalummaan ati maqalee si geessite mana hidhaa keessatti bishaan qabbanaa'aadhaan qaama sirraa dhiqammoo mana hidhaa keessa bishaan buhaawaadhaan qaama sirraa dhiqammoo taawala si dhiyeessammoo kosmootika adda addaa mana hidhaa si dhiyeessammoo farshoo si fidammoo mana hidhaa keessatti aannan si fidammoo maanni addaa ta'idhamtoota irraa mana hidhaa keessa si godhan san tamii har'a ceetee warra hidhaa keessa ture hunda dura ati maqalee dhaquu kamit dandeessa Ahmadiin Jabal hidhaa ture hin dheyne maqalee Abubakar hin dheyne maqalee Iskindir Naggaa kajibbinu kunillee maqalee amma dura hin dheyne Jawaar Mohammad Abbaan Qeerroo kan jaalannu fi kabajnullee ilaa ammaatti maqalee hin dheyne Dr. Abiyyuu maqalee ittiin deddeebine Lammaa Magarsaa ilaa ammaa hin dheyne hoggansoonni adda addaa ilaa ammaa maqalee kana hin dheyne isin akkamitti Obbo Baqqalaa Garbaadhaa gara laaffattanii akkan duuneef hubattanii gaaraantii harkattanii warri akkasii mana hidhaa keessatti miidhamaa ture kabajaa fi jaalalaan maqaa maqalee yuunivarsiitii jettu addaatiin simatamtanii maqalee dheeyxanii akkasitti hoteela isin taa'aa jirtan nimna Obbo Baqqalaa hoteela Koloneela Gammachuu ayyaanaa taa'aa ture san taa'aa jirtanii interview adda addaa godhaa jirtanii quba qabnaa Geetaachoo Asaffaa hoteela si dhufuusaa information ni qabnaa Geetaachoo Raddaadhaa hoteela si dhufuusaa information ni qabnaa Siyyuum Masfiin hoteela si dhufuusaa information ni qabnaa halkan bashannanaa qabaachaa turuu keessan unity jettanii quba qabnaa maallaqa meeqa fuutanii amma dura ragaan nun geenye Baqqalaa Garbaa maaltu garaa isin laaffise dila kan akkasitti maqalee isin geesse mee wanni addaa taniifuu Baqqalaa Garbaa isin faan amma Profeesar Mararaa dogoggorsiistanii haa ni jiraa miti nagaasoo iddoo irratti kuma 20 fudhate jettanii gizee fi maqalee dheeyxanii miliyoona 20 faa fudhattan xiqqoo naman dhibu Baqqalaa Garbaa nagaasoo kana qusadhaa isin hin jenna jechuudha qusadhaa isin hin jenna si bilbilee turre Obbo Baqqalaa Garbaadhaa I called you serious number kayo himinaan jette asirratti himuun hin danda'a jechuudha I have your number si bilbileen ture nambarri keen seenu Baqqalaa Profeesar Mararaatti bilbileen ture ni yaama na jalaan kaasne eegasiin nagaasotti bilbilee kuma 20 irraa xiqqoo kuma 5 darbii jee gaafadhe jechuudha nagaasoon lubbuudhaan jira akkanumaan jeen akkumaan amma isinitti mujjiru kana dhugaan xiyyatanuma aboo kuma 20 fudhattee jaadhi kuma 5 irraa askannitamu akkamisiin saaxilaa ragaan sirra ba'amoo kuma 20 sanirraa kuma 5 askannitaan jeen jechuudha Baqqalaadha wanti eenyu nagaasoodhaan inni kofallee waliin akkanaa laayiviin seenu deema dhimmateetirraa kottu daawwadhuun jeen jechuudha tanumaan jeen naafi nagaasoon feesbuukaan itti bilbile kontaaktii biraan qabnu hariiroo walitti hin qabnu
anyways Baqqalaa Garbaadhaa na jalaa kaasuu hin dandeenye maqaa maqalaa jiruuf maqalaa jira na jalaa kaasuu hin dandeenye garaa jabaateetu maqalee dhaqu uummata Usmaayyoo dhabamsiise uummata Nadhii Gammadaa dhabamsiise uummata Jaarraa Abbaa Gadaa Hallayyaa dhabamsiise uummata qabsoo Oromoo Ahmad 27 uummata Ahmad 27 irra qabsaawaa turte bira dheeyxee waliin teessee mari'achuun jabina akkama Baqqalaa Garbaadhaa hedduu galatoomii jenna nu jalaa kaasuu didduu keessaniif maqalee akka jirtan quba qabna information keessan quba qabna dhimma obbo Nagaasaadhaa adda galchuudhaaf riisita keessan ka biyya alaa baatanii maallaqa itti guuraa turtanii fi biyya galtanii maallaqa keessan baankii OFCT fi KFO galii itti gootan baankii sanii galii godhuu keessan maallaqa keessan hatattamaan riisita nu garsiisaa isiniin jenna jechuun Profeesar Maraaraanis Baqqalaa Garbaatis dila biyya alaa yaatanii maallaqa guuraa turtan san biyya galtanii maallaqa san baankitti galchuu keessaniif nu garsiisaa yoo manaan bitattan yoo makiinaan bitattanis nutti hima. Banki tammo maallaqa agarsiitan nu hima yoo nu himu baattan ammoo akkuma fadhe ana baafadhe sodaadhu teessanillee magaalaa Waashingtanii meeqa guurtan Minnesota meeqa guurtan lafa bira riikardii maqaan harkaa qabuuf teessanillee gabbeetiin saaxilaa akkaawuntii achi jirtummaas isin hangana galchine jettanii baasuun dirqamaa jechuudha. Wanni inni amma himneef feeka qopheessuu maqaa dandeessaniif hangana guurtan jee isiniif ittiin jirree jechuudha. Feeka qopheessuu maqaa dandeessaniif. Tanaafuu hanga guurtan hanga galchitan riisita gabbaasa hanga galchitan keessan san laaleetiin hanga asii guurrame warra isinii wajji guuree wajjin isinii gabbaasa hisaaba dhooynaa jechuudha. Hattuun eenyu garsiisnaa jechuudha. Nagaasoodha moo isaaniitu hattuudha. Dubbiintu dubbii maallaqaati moo dubbii maqaa balleessaati. Dubbii heegareeti. Heegaree balleessuudha taateetu adda baasnaa jechuudha. Akkasii san tanatti haa hubatamtu. Nagaasoo I will die before you dhugarratti si duratti hin du'a. Rasaasa si deemu qomatti hin fudhadhu. An nama Oromoo irra roorrisu hin fudhadhu. Nama Oromoo irratti cubbuu kaayu hin fudhadhu. Maqaan Oromoo ta'eef. Diqaalaa miti ana. Callaa Oromoodhaati. Obboleessa Jaarraa Abbaa Gadaa. Qulqullu. Maqaan san ta'eef nama Oromoo irra cubbuu kaayu. Maqaa balleessu. Jaarraa akkatti balleessaa turan maqanaa galuuf. Waaqoo akkatti balleessaa turan Jeneraal Waaqoo maqanaa galuuf. Sooressa Jaarraa akkatti balleessaa turan maqanaa galuuf. Mul'isa Abbaa Gadaa ajjeesanii akka jechaanii turan maqanaa galuuf. Ilmaan Oromoo Nadhii Gammadaa akkatti balleessan maqanaa galuuf. Akkatti qabsoo teenya laamsheessaa turan maqanaa galuuf. Keessatti maqaan guddadheef Nagaasoo maaliif akka tana jaaniin sirriin naa galaa jechuudha. Maqaan ilma Oromoo qulqulluu laasan ta'eef obboleessa Jaarraa Abbaa Gadaa nama ilma Oromoo irra roorrisu tasan fudhadhu jechuudha. Yaanni xiyyaa fi kee waladdallee ta'u. Dhaabni nuti deeggarru waladdallee ta'u. Karaan nuti yaannu akkallee ta'u roorroo sirra deemtu ta cubbuudha. Rasaasa siifiin fudhadha haqa qabda dhugaa qabda roorroo tana firratti hin dhiisin nuti kalloo qocaadhaa baasnee jirra amma abbaan fadhe waan fadhe haasa'uu dhiisuu quban qabnu isheen jaawar quban qabnu nuti gurra kanatti hin qicadhu maaliif bakka san bira kunnee jira gurrumattuu hin qicadhu. Atillee rabbiin kalloo qocaadhaa rabbi si habaasuun siin jaa Nagaasoo ammoo dhugaa qabda haqa qabda cubbuu sirra deemu jira ilmaan Oromoo hundi bakka jirtanirra roorroo Nagaasoo irra deemaa jirtu shiftaa shaneete dhaatii fi OFC tanaan irraa ittisaa isiniin jennaa jechuudha. Haqa qaba roorroo walirratti hin dhiisina. Maqa wal balleessa walirratti hin dhiisina. Boru jarri kun as beeti waan biraa jechuu ta'a lammaadhaan. Boru jarri kun as beeti nama amma Tigraay dhaqee meel Baqqalaa Garbaa kana ajaa'iba irraa hin dubbachuu ta'a. Tigraay dhaqee nama mootummaa kanarraa abdii kutanne ammallee jawmu. Tigraay cidhaan irratti bishaan isa rarraasaa turte Geetaachoo Asaffaa bira dhaqee mootummaa tanarraa abdii kutanne gizee jawu isin hojii qabsooynaa waan barbaachisu nukkannaa jechuudha bara afaan Oromootti. Nu daleessifadhaa jechuudha bara afaan Oromootti. Aboonuu kafalaa isin hojii duunaa jechuudha bara. Nama isin hojii mootummaa tana kuffisuu uumnaatiin hiraa nukkannaa jechuudha bara. Maallaqa soofaa dalagaa nu dalagaa jechuudha bara. Hai. Maqalee dhaqanii mootummaa tanarraa abdii kutanne jechuun isin hojiin dhaabbachuu jirraa uumaas kannaa jechuudha bara. Tooftaatti maallaqa gaafatanii bartun. Malatti maallaqa gaafatanii. Tanaafuu ifi eenetiriyeedhaan haa ta'a nama maankaa bunaatiin illee waan harkatiin itti maqaa xureessuun gaariidhaa miti isin hin janna irraa dhaabbadhaa if booda deebi'aa irraa deebi'uu baannaan maallaqa isin ala kanaa guurtan.
استيتا غورتن هنداو والربي يجروف باسا قوية صدي خيست يو باسو واتن أنا باسا والربي يجرو سنابه خونجا جتشو بروفيسور مرارا قديناتيس بقلا غرباتيس هوغناني سني مقاو افسيتي مقالا خيسي هاتني غورتن هندا مالك بيا غلچتني مقاو افسيتي في بانكي او افسي غلچتن هندا ريسيتا غباسا باسو وانان أناتو اسين سات إلا قوية صدي بوتا اسين غباسو وانان دابت دايو خان نغا سورا دابت شو وانان اسين سات إلا أتشي مني بيا ودي سبب خلاف سي كوماندو كيسا ديمون دنديسن المان سي كوماندو كجنرال واقو أنغا جروت لفارر كيسا ديمون دنديسن هنغانا نبوليسي جرابا غدا جروت خكا خيا المان جرابا غدا أنغا جرانيت أبدا ندنديسن أبدا يادين تنا هرر كيسا ديمت ديك آلا فيتف جلا هيريرسيتي ديمتوس ديك آلا مقا أورمو دبت تنو خيسا دلتي أدبينا يتو قويا يسي مقا نويته هم تناس ويته تن ديك آلا دا غندب برسيسو جراسي ميتي سا فيسبوك الرتي ميتي بار نما بكا فاد اجرو خسبونسر سيغونا جاني لفا بكا خيسا جرو تاوس خس وامبرا سيغونا جاني بكا فاد خيسا جرو نو ilma abbaa gadaa ilma obboleeyyan jaarraa abbaa gadaa guyyaa ati ilmaan oromoo qulqulluu maqaa fadheenuu kaasuu eegalte hundiqa gaafaati nagaasorra bobboo eegalte nu keeysaa kaatee ilmaan afran qallooytu fi humbannaa keeysaa kaatee ilmaan jaarraa abbaa gadaa ilmaan murti guutuu keeysaa kaatee ati guyyaa nagaasotu ku eegalte hundiqaalaanu keessa dhalatee si beeynaa sarkila sirra godhanneeti gandaatitti dhalatte hiriyyaatitti dhalatte qeetee keessatti diqaalaadhaa ganda kana eeggadhaa jennee ganda keessi barsiisnaa jechuudha. You don't know ati teessee lafa baqaa keessaa maqaa keenya feesbuuk irra katabda feetu waan feete goota maqaa beeynuuf maqaa oromoo taaneef akkasin dura duulta ni beeyna silaa oromoo taate ati nutis oromoodhaa nu qusatta nurratti hin duultu. Oromummaa maqaan qabneef siilaaffannaa jechuudha. Ati maqaa oromummaan qabneef nuti siilaafanna ka oromoodha. Nurra bobboon siif gadoodha jechuudha. Maaliif nu kasaarsuu maqaa barbaadduuf dubbii teenya akka gaariitti siif gadoodha taatii jechuudha. Nuuf galatoon. Saniifuu qe'ee hundatti hin dandeeysanii OFC'n amma booda. I will promise you that. OFC'n inuma Harargee keessa deemtee lafa ilmaan afran qallooytuu fi humbannaa keessatti سيمتي شنينو قيتا كخيسا مو فكان تيني نالو بونجيرو نولو بونجيرو ورقا خيالو بونجيرو خاكوماتا ما مليانا لكا ومكان دا خيسا جيرو تاسو ميادين تاسو خانو تقبنيانو الله خانو ترتر كني ربي خانو تأبدنو ربي خانو تصدانو ربي خانو تفودن ديبيني قومتين قلبي تين نياتين يوندر خاجنيانو ربي المنا ماتي متقانو ترتر كانو ربي خلي جارا ربي رتر كده نوتيلي ربي رتر كنا ابدا نمرت نركنو ابدا نمو مكه كينيا خسغرا تاي ودان بازمو اوي نمكه كينيا خسغرا دكمو يرمتو ندبننونوتي شيشه نمو مكه كينيا مو خسغرا دكو irrumatti nabdannuu nuti abdiin teenya rabbi irra jirti jechuudha. Garaagarummaan keenya kana. Garaagarummaan teenya tana. Namni rabbi qabatee rabbi harkate maas ni mooha malee abadan hin moohamu. Ni jaalatama malee abadan hin jibbamu. Ol ka'a malee abadan hin kufu. Garree jirraa. Sanifu Baqqalaa Garbaatii fi Profeesar Maraaraan if qopheessaa duula nagaa sorratti eegaltan dhaabaa isiniin jenna. Dhaabuu waannaan ammoo guyyaa sadii keessatti isinis risita keessan gabbaasaa ka baankiin maallaqa galchitan nutis waan isin alaa guurtan anaatu isinii gabbaasaa hisaaba akkasitti ilmaan Oromoo dirree tanarratti waliin baasne yoonaan akka malee dogoggoree hisaabni keessan sirrii ta'e aboo isin nama amanamoodhaan isiniin jaa yoo hattan ammaas Oromoon isin barteeti kanneen maallaqa biyya alaatuu dhaqanii qarsheen ganaatan osoo biyyatti kanneen akkam godhanii isiniin jaanii isin filachuurraa akka hafnu hisaaba dalaynaa jechuudha. Yoo achumaan ammoo calliftanii nagaasos dhiistanii hisaabaas gabbaasuu baattan hogguus hattani fudhannaa jechuumaas. Ammallee hattani fudhanna. Amma dubbiin ta nagaasoo dhiisuudhaati miti. Ta hisaaba baasuudhaati.
dubbiin amma ta nagaasoo dhiisaa isiniin dhiisaadhaati akka malee nan hubatinaan let me make it clear dubbiin nagaasoo dhiisaa isiniin dhiisaadhaa miti no feetu nagaasoo akka feete godhi nutu jiraaf isa ilmaan oromoo jiraaf irraa isin dhorkina tasaatii miti baramma isaafni isaaba isinii fi nuu fi ummata oromooti taniifuu amma dubbiin nagaasoo dhiisaa isiniin saaxilluudhaa miti akka malitti hubatina nagaasoos dhiistanii herrega baankiin maallaqa biyyaalaa yaatanii guurtanis khatti galchitanis baasuu baattanii calee yeettan isinirraa nus nuti hattanitti isin beeynaa jechuudha. Hisaaba ilaa biyya alaa baatanii maallaqa guurtan hunda gabbaasa tun dubbii nagaasooti miti. Nagaasoo olola irratti ooftanii ni beeyna. Maqa balleessu jirtanii ni beeyna. Tanaaf isaa dhaabbachuu jirraa bara. Isaa miti kashakkamu isin shakkamoonii dhaabu gaafini yoo isini galte. Hattuun isini malee isaa mitiidha. Hinanne nuti kunoo waan alaa guurree baasnee jaati as baasaan ugarsiisa. Hiriyyaan daawwit ibsaadhaa maallaqumaatti. Shariikni daawwit ibsaadhaa lubbuma Oromoo hojjeessa. Dhumattee bara. Hisaaba biyya alaa deemnee Washington DCdhaa, Minnesotaadhaa, Atlantaadhaa biyya adda addaatiin walgahii gooneen hiiraan nuu buute hangana kunoo ka magaalaa kanaatis jennee waliigala baankii OFC'tti galchinee jaati risiita gabbaasa. Guyyaa risiita san gabbaasta lakki hangana guurame hangana galchitanii irrinnin gana eessa geessitanii wal gaafanna. Guutumattuu galchitanii alla magan amanamoodhaa isiniin jennee ragaa isinii baan tun dubbii nagaa isaati miti. Dubbii amanamummaa keessan xalayaan nagaa sarra barreessitan ta kijibaa ta'uu ta shanee dhiistamuun dhiistuu dhadhabdanii irra bobbaatan. Abiyyi maa deeggartaadhaaf irra bobbaatan. Maa jijjiirama kana cinaa dhaabbattaaf irra bobbaatan ta'uu nama ija ballaa ka gurraan dhaga'uufu ni galaa jechuudha. Tanaafuu ragaa keessan gabbaasaa isiniin jennaa jechuudha. Maqalee maaltu arkamaa jira maqalee kanarra. Ammatti dhangadda dubbadheen jira. Itoophiyaa tana guutuu keessaa magaalaan takkittiin maallaqa irraa harkatan ta dhimma Oromoodhaatiif fandi godhuuf qophooyte maqalee qofa. Namoonni akka Baqqalaa Garbaadhaa kan kalee Tigreen cidhaan irra bishaan rarraasaa turte. Kaleesaatu failed teejanii dooktara meeqaan Obbo Jawaar Mohammaduutti biyya Ameerikaa kana keessa oofee dooktara meeqaan qeensaa ilaa rifeensaatti maallaqa irra dhangalaasee Jawaar Mohammad laalchisaa ture. Ergamummaa fi jaalalummaan inni Tigree akkasiisa gooterraa horee fi if dadhabee Tigraay Maqalee Yuunivarsiitii dhaqeef Addis Ababa Yuunivarsiitiitu riisarchii kan dhiyeessine Maqaleetti riisarchii maal dhiyeessita? Gondaritti dhiyeessine Maqaleen maal dhiyeessita? Dabuubitti dhiyeessine Maqaleen maal dhiyeessita? Jijjigatti dhiyeessine Maqaleen maal dhiyeessita? Murtii guututti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Bultumitti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Haramaa Yuunivarsiitiitti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Dirree Dhawaa Yuunivarsiitiitti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Jimmaa Yuunivarsiitiitti dhiyeessine Nagaleen maal dhiyeessita? Wallaggaa Yuunivarsiitiitti dhiyeessine Maqaleen maal dhiyeessita? Jaalaltummaan Maqalee sanatti riisarchii addaa sigeebachiistee sigeessitee siyaasooysiistuun tami riisarchiin jaakkeeta kavaraappiidha tooftaadha malattiin achi dhaqan ajandaan isaa waliin haasa'u jiran ammoo ta yuunivarsiitii Maqalee ta ja'anii achi dhaqan jiranii tanaa miti. No akkatti muumicha ministeeraa kana hongeessan akkatti mootummaa Oromoo ta ilmaan abbaa gadaa kana cabsan akkatti cawumsa kana fashaleessan haala irra dalaganii fi maallaqa harkaa fudhachuudhaaf dhaqu jira. Wanni biraa takka hin jiru. Wanni biraa takka. Baqqalaa Garbaa hanga Rabbiin urmii tana sii kannee qabrii si geessutti bakki ati dhaquun qabne yoo jiraatte silaa Maqaleedha. Bakki ati bololtee dura dhayite immoo Maqaleedha. Maaliif? Qorannoo tamnuu gaggeessuudhaa Maqalee dhaytan. Maqaleen bakka hattoonni maallaqa irraa fudhatan taatee jirti maantana. Bakka uummanni maallaqa barbaadu mootummaa tana kuffisuu barbaadu dhaqee maallaqa irraa fudhatu taatee jirti. Bakka uummanni maallaqa irraa sassaabbatu taatee dirree namoonni Oromoodhaan hongeessuu barbaadan dhaqanii maallaqa irraa fudhatan baankii Oromoodhaan cabsan taatee jirti Maqaleen maantana.
Iskeel gabbisaatis maqalee dhaqe maal godhu dheeytan isin maal godhu dheeyta iskeel gabbisaadha maal qorannaa iskeel gabbisaadha maqalee dhaqeeti Oromaraan caphee jee warra Tigraayitti maa ture achi taa'e maaltu nu himii jee warra Tigraay ni dhaga'anii bar Facebook irraa internet irraa waa hundarraa Oromaraan nu waliif fide isinii waliif fide eessa waliif fide iskeel gabbisaadha Oromara eessa waliif fide iskeel gabbisaa namnummaan as si baaseetu ummata Oromooti wal si barsiise Jawaarimi dee jijjiiramni jiru jechuutti turre jalqabarraa Dr. Abiy irra duulaan turre sin orkaan turre nuti warri gaafa iskeel gabbisaa Dr. Abiy arrabsu gizee nuti Dr. Abiy irraa iskeel dhorkinu nu arrabsaa ture arra Dr. Abiy faarsu jiran maaliif iskeel amma waan taruu beekan gaafa zammoo iskeel jabeessuudhaafi Oromoo wallolchiisuudhaafi iskeel deeggaraa turan laalaa hubadhaa sirri laalaa diqaalaa nu keessaa tana sirritti wanni nu jibbanii fi nutti naafaniif takka hin jiru maqaa akkatti isaan dhuufanii fi akkatti isaan rafan isaan beeynuufi akkatti nu khasaarsiisuu barbaadanii fi akkatti isaan nu hongeessuu barbaadan irra barreef nu jibbanii olola nurra tuulan maqaa nu balleessuudhaaf caan dalagaa nu godhatan jechuun dirree isaanii nu yaamudha ishiishee jenneeti ija takkaan akkasin laallee bira qunnaa jechuun ishiishee jennee tuffannee akkasin dhiisnee bira qunna maaliif warri kalee gizee nuti iskeel irra bobbaanu nu arrabsu warri kalee gizee nuti leencoo lataa hatticha dhiiga Oromoodhaa xuuxee qawwee Oromoo meeqaatamu hubsuusaa fi waraana Oromoo meeqaatam fixee nadhii gammadaa gurguratee biyyarraa xayyaaraan beetti bobbaanu nurra bobboosan arra leencoo arrabsa leencoon leenca ilkee dhabee darrateef irratti alba'u ta'uusaa maqaa hubataniif immoo kaleemmoo wanni leencoo deeggaraniif Oromoodhaan hongeessuudhaaf ture because they are not Oromo warri leencoo deeggaraa ture san Oromoodhaa miti warri nu arrabsaa ture san Oromoodha namuma jaarrarra saasa dhawaa ture nama jaarraa dhabamsiisuudhaaf hojjechaa ture hundaa'u Oromummaa qaba jettee tasa yaadin nama jeneraal Waaqoo guutuu ta'an Amaaraa wajjin shirrixaan qabsoodha gaggeessaa ture jechaa ture Oromummaa qaba jettee tasuma yaadin nama jeneraal Kamaal Galchuurra duulaa ture Oromummaa qaba jettee tasuma yaadin nama artist jeneraal Umar Suleymaan irra duulaa ture Oromummaa qaba jettee nama jajjabaa Oromoodhaa ka seenaa Oromoodhaa beekuu fi dubbii Oromoodhaa sirriitti ofuunda wanni irra bobbaaniif hongeessuu Oromoodhaa maqaa barbaadan maanuu saaxiltaadha maa Oromoon barsiistaaf hongeessuu barbaadan tana sirriitti hubachuu qabdaa gareen tun garee diqaalaadhaa tanu keessa dhalattee afaan keenya bartee sirri beekuu danda'u qabdaa jechuudha maal godhuuf arrammam afaan itti dubbatan hin qaban arra warra iskeel arrabsu garta iskeel gabbisaadhaa jalqabarraa eegalee ittaanaa habteedhaa ka Jawaar jala deemu majeeyin iskeel gabbisaatiin iskeel gabbisaa kana namnummaan as baasee nu garsiisee Jawaari iskeel waamuma kanaa waamuma Jawaaritti himee haasoo malee iskeel waan beekuu qabu mastermaayindiin qabsoo Oromoodhaati fi abbaa qeeroodhaa namni laman jiru Jawaarumaa dhumatte Jawaaris mastermindii Oromoodhaati dhumatte tatana iskeel gabbisaa shunkurtii waxii keessaati waan fidee takkan qabu dhumi dhiisitti isa dubbuma Jawaar dalagee mi'eessa Jawaarumaatu karaarra gizee wajjitaan gizee TV irratti osoo hin dhiyaanne akkana jeetuma aayiliidhaan itti himaa tanuma haasa'u iskeel wanni ni baratee fi wanni ni haasa'u poolitikaadhaan waan walitti dhuftu qabdu namni siyaasaa baratee fixee jiru Jawaari saayintistii siyaasaa yoo jennees Jawaari dhumatte tatanaa yoo saayintistii taates poolitikaal saayinsii ka barate Jawaari dhumatte isaatu akkatti taphatu beeka akkatti taphachiisu jara kanallee beeka akkatti jara kana tafuftaadhaan itti taphachiisaa deeggarsiisaa itti dalagachaa itti dalaysiisaa dubbii Oromoo taraasiin gees ka beeku Jawaari jarri jaluma deemu jira Jawaaruma kanaa ni nyaanna jaanii jala yaa'u jiranii bara akka isaanitti gaa akka isaanitti nama nyaachaa waa fudhatanii mislaa'u waan namni jaare nyaachaa fudhatan isaan tanumaa ni nyaanna akkuma baawoo jaarrarraa fudhatan sanitti tanaas Jawaarirraa OMNs ni fudhanna jennee osoo yaaniiti gurbaanii fi fuuna nama rafuu miti nama galgala keessa haati du'aa'ii gootuu fi isaanumaa nyaatee fixee OMN guutumatti harka galchatee akka isaan waa diiguu hin dandeenyetti hidhee lafa kaa'e jechuudha
kik dadhaban hin danda'an. Silaa isaan OMN watanaa nyaatanii harkaa fuudhaniiti kasaanii gubbaa kaan jechuudha. Akka Asaffaa Jaalataa Oosaa gubbaa intalasaa kaa'ee Oosaan ammaan tana ka Oromootiin hunjaan kanatti. Akka Oosaa irratti Asaffaa Jaalataa Profeesar Qorqorroo Asaffaa Jaalataa jaarsi dullachi Oosaadhaa san kan shaneedhaa san warra kana gaa warri ammaa ati qabsoo Oromootiin wajji qabsaa jettu laal hubadhu. Warri shadee jalatti hafe kun irra guddaan Oromoo miti wanni isin jedhu maal Profeesar Asaffaa Jaalataatu Oosaa hoogganaa ture. Inni irraa gisee bu'e intalasaatu itti dabre. Dhaalma warraati Oosaan. Namnummaan jaarmee xixiqqaa kana walitti dabarsuu silaa biyyatti kannani kam. Tanaaf falmuu jirraa harnuti. Namni Jimmaa silaa aangumaa hin qabatu. Namni Arsiidhaa sikkoomanto ijoolleen sikkoomanto aangumaa hundee hattuu silaa. Harargeen maa dhiisii. Harargee keessa ammaa shanyii jaarraa taanaan fagaattee wati. Inni wanni hattuu jetti. Maaliif laa ilaalallaa tanaas lafan keessu ati inni wanni hattuu achitti. Wanni hattu achittu. Maaliif dubbiin laa ilaalallaa tunis keessa ni jirti achumattuu hin dhiyaattu. Akkuma sanittuu hin dhiyaattu. Ni beekan jechuudha. Ijoollee sikkoomantoonnis nu wanni eessa silaa akkasanitti. Maaliif jeneraal Waaqoo guutuu garaa jira nadhi gammadaa keessa jira ijoollee tana. Commander Mustafa faa keessa jira Aliyyi Cirrii faa keessa jira Hajaam Damsadoo faa keessa jira ijoollee Harargee Jaarraa Abbaa Gadaa keessa jira Mul'isa Abbaa Gadaa keessa jira Ilma Goltuu keessa jira ijoollee tanaa keessa jira ijoollee tanaa nabaafne nuti ammaan tana dhiiga isaanii kanaan nu keessa tan faa dhiiga Jaarraa faa nu keessa jira nuti dhiiga Mul'isa Abbaa Gadaa faa nu jira keessa jira dhiifa ijoollee Hundee faadhaan nu keessa jira dhiiga Hundee faa isaan kanaan nu danfisaa bar nuti ijoollee tanaan warra keenya kanaan nu danfisa. Maaliif akkatti isaan kana ajjeesanii fi ajjeesisan hunda maqaa beeynuuf jechuudha. Akkatti taphatanii fi taphachiisan maqaa beeynuuf. Iskeel Gabbisaa amma siyaasaadha jee Maqalee dhaqee Oromaaraan kuftee jirti cabxee jirti jee warra Tigraay wanni himeef Oroo Tigree haa eegallu maallaqa xiqqoo asoofaadha malee wanni biraat akka hin jirtu. Intalti Oroo Tigreetu jira maarree wanni jetteefis tanumaa jechuudha. Lakkii wanni intalaan jeeniif dubbiin akkan jalaan saaxilamneef. Maal barbaadaaf Maqalee yaa'u jirtanidha gaafiin teenya. Maali wanni isin University of Maqaleetti Iskeel torbaan itti aanee Maqalee Profeesar Iskeel dursee dhaqee haala mijjeessee hundaasee itti aanee wannummaan cehee Baqqalaa Garbaa dhaquuf maaltu jirachi? Dirreen Oromoon Oromoo cabsuudhaaf maallaqa irraa harkattu. Bakki laaftutti Oromoon Oromoo cabsuudhaaf fandii harkattu. Eertiraa irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana. Somaaliyaa irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana. Jabuutii irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana. Keeniyaa irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana. Suudaan irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana. Ugaandaa irraa fandiin harkattu Oromoon ammaan tana. Somaalee naannoo Somaalee irraa fandiin harkattu. Naannoo Amaaraa irraa fandiin harkattu. Maaliif Amaarri namanuu ti'uun kannu. Fandiin harkatan bakki takkittiin fandii irraa harkatan wajji dalagaa maqaa turaniif duri irraa shaneedhaa fi wayyaaneenis Geetaachoo Asaffaatii fi wayyaaneenis wajji dalagaa maqaa turaniif wal shakkiin qaban. Gareen Jaalleemaaroo tana fandi gootee xayyaaraan helikooftariin meeshaa buusaa turteef Geetaachoo Asaffaa ta'uu beekamaadha. Tigraay irraa meeshaan xayyaaraan bu'aa fi yuunifoormii sanii fi kophee fi maallaqni achi bu'aa fi akka lixa keessa ture beekamaadha. Wannummaan Iskeel Gabbisaa Maqalee dhaqeef akka nama manguddoo Dr. Abiy ergeetti alaasawaa tanaan qalama if dibaa wannichi dhaqeef maallaqa fudhachuudhaaf fi Dr. Abiy cabsuudhaaf malee Dr. Abiy hin ergineessa. Ammaas jalala sarareetiin isinitti hima. Warri takkatti isinii galu. Namni tokko beeytaa. Manzaruma isaatiin nama yaada. Abdallaa Muuminaa jaanitti jaarsi tokko jira. Abdallaa Muuminaa kun goofata Harargeetiin isinii hima. Abdallaa Muuminaa kun lulluqataadha. Taa'ee mooyyee dhawa. Hoggu mooyyee dhawu immoo dhayicha dhawu kana keessatti wayi dhawa. Hoggu dhawu waan dhawu qaba. Waan dubbatu sagaleen dhageessu ammoo garaa keessa waan jiru ija isaarraa ni garta jechuudha Abdallaa Muuminaa kana.
تايتي وجوج ما خنا دولال لين جولتا دقالا فريم ماشو دقالا ماري دقالا نجرامتي فكينيا فينجو لا غداتي اكسي دواديم وان دوتن خنا خيسا جدا خسلا الكيك ابو عبد الله مؤمنا الكي دبا في جما دواسه جارسا فان فرقيدا اتسلاو الكين قبدو جما صدويتو قوشا فران ديبسيني اكما لاغا خيسا تلتي قصر قروت هوغو قدبرو حجمان كون اكما لاغا تانا خيسا كزيغا سيدبرو لتي قصي قروت دايچا خانا لافسا دايجينا كمالت داو جرتا بودا قوشا ليت اتايتي اكا جوسات لكم سوديم تاجين لاغا تانا وني سيافون جرو عبد الله مؤمنا كنا مو الكي غوتو قبا الكيتنا جماعة نتي على الشيف الرافو كيسو آدامك أنك أمني عبد الله مؤمنا جماعة فكيتي جوسا قده جمو مخناو خجوسا قده خنا أكشاهد تدوغا الكيساتنا للوكاتي ديمان الكيساتنا همبج هنشبي بشان أنني فكاتي يجو أنا أدي فكانا فكاتي يجو نجرامتي اتتو أنني فكاتي الكيساتو تنافو عبد الله مؤمنا هدي الكينشو قالت لينشو دبيزا egadda ani sindi dame dubbi lenco tana je jima chafaka andurani sini dame dubbi dawudi zamana andurani sini dame dubbi shane tana andurani sini dame dubbi tiqala no kaysa dalatte tana andurani sini dame nama tinafu kan andurani sini dame warran wagade no kaysa demu kan je jima gadda wajichu tanaga kana chi forrokicha nuti alam fanne takzina gurrejna ati akuma laga tana wanti sigotu wanta godi je enjechu تنا عبد الله مؤمنا بخر جين جتشو أشيلاله يا بخر عبد الله جين هنقوم اجتى غرتو غرتي اجتى سلاو الكيتي مالي الكيتي ياركون دنديسو مالي تشوف هديت افجل مالي فجيستي ياركون دنديسو اكو مخيتي نسيتي الكين قبل نسيتي تي في تي نتي مجرتا مالي أنما الكين كباجة ساق الكي غرسيسه أمو أكا الكين تيكتيان تانيفين الكين تيكتيتين تانيفين جماع كانت دوجرا جدي تكتك داوتي تيتين نمالالين داوتي نماتي نمالالي جين أكما عبد الله مؤمناتي منزرا عبد الله مؤمنا خايدو سنمان نلالي جين منزرا تيلي خايدتي تيتين نلاليني مالي چو بربادي تنا خيسا نمورتا تاكو تاكو ادوا سر بربادو جرا فيسبوك ر nuti odi Facebook arran barbaannu nuti Facebook arratti odu waan qabatama jiru dabarsina malee odu Facebook arran barbaannu nuti warri tokko khayri ba khee kararra gizee bulee fi bakka hunda bulee banata aziyaati isaa bulu bakka biraati isaa bulu khee maaltu Facebook ajira jee halkan leelii gizee fincaani isa muddee garaa isaa dhif godhe khee fincaanee as deebi'ee silkii ilaalee arra maaltu ta'e biyyatti jee silkii irraa oduu gurratu نولين أكسوما سلكي راودو غورنا no نوتي نتورك كده قبنا yes we are everywhere الحمد لله قابا بيد أركوف جراتنا بكيو نتورك كده قبنا قودا هند خيسا غورك قبنا أمتك قبنا أرى غورني غوري خينيا أكا أرباتي مسارا خيسا نوجرا بكا هند نوجرا أرومو جرا نجر بكا هندا تناف دبچا جرا تناف ورا مقاله ديمو جرو خنا ليرا دبچا جرا وني سايا اجرني مالك مقاتاتي مقابينو تناف وري خرا مقاله اجرن هندا اورمون اجتك كان فرا ايغو كدديسن املي سندامنا يچو املي هل كني غيانا مم خرا مقاله ديمو خنا تيفدا غنتو دبيخا سنوخي ستو خديك جروس خبل عليه فتوسيوتي خدورانو بل عليه فتوفان خكسكيل قبي سادا خدورانو دل جابي جرجو أفانا ماراتين قبي خدورانو موميتشي منسترا أبي يكون بيجابولشون دندين يجو أفانا ماراتين قبي خدورانو دكتور أبي يرد دولة نما دولشي سودا فوجتشاتوري خكسكيل قبي سادا لقمان دينو ما دافكاتشي داكي ولنا من غافتشيستو يجو ولنا من غافتشيستو بقى لغرباتيس ونچ دقف تكن جرتو نمني بقى لغربا
bakkinni maayyii silaa dhaquun qabnee fi yaaduun qabne yoo jiraatte bakka Geetaachoo Asaffaa jiru. Wannummaan cidhaan irra waan isa rarraasan isa irraanfachiisee Maqalee isa geesse jaalala peppara dhiyeessuuti no. Jaalala hattuun bakki irraa maallaqa guurrattummaa Maqalee malee dhumatte. Namni Oromoo kakara Maqaleetiin achi deema jiru. Waan achi deemuuf qaba ija lammeeffaa ija sadeeffaa fi afreeffaatiin firraa eeguu danda'u qabnaa jechuudha. Sanuu Maqalee keessa dhaqaniiti Iskeel Gabbisaatis Baqqalee Garbaatis mootummaa tanarraa abdii kutanne mootummaan tun nu ceesisti jennee abdannee turre abdii sanirraa dhabne jedhanii dubbachaa jiran. Iskeel Gabbisaatis akkasuma Baqqalee Garbaatis amma reefuun tanan akkasuma wanni irraa haasa'u jiran. Maal si garsiisti tun? Isini wajjin rakkabsoo inaa maallaqa nu kannaa jechuudha. Nu daleessifadhaa. Nutichi isinii falminaa isin asii fandi nu godhaa jechuudha. Hattummaadhaaf deemaa jiran. Eeggachuu danda'u qabnaa jechuudha sochii isaan itti jiran hunda waan Oromoota isaan irra yaa'an hunda. Oosaan qabxii xiyyatamaayiidhaa. Oosaan qoosaa ta'ee jira. Waldaa dullootaa waldaa biyya keessatti gabrummaa irratti ummata dhiisee biyyaa baqatee ture. Waldaa hattoota, waldaa gandoota, waldaa warra Oromoodhaa cunqurfamaa fi ajjechaa keessatti dhiisee biyyaa baqate dulloota totorroe. Oosaa keessa walitti qabamanii wanni isaan dalagu jiran obboleettii Girmaa Xuruneefaa badhaasuudha. Gammadaa Waariyoo maqaa dha'uun barbaadan. Islaamaasi. Ijoollee sikkoo mandooti ulaagaan guutu. Oosaa keessatti ulaagaan guutu. Guutu haa ulaagaa. Gammadaa Waariyoo ka daawun wayyaanee jee. Ka samiirraa itti roobsan. Ka taankiidhaa fi girnoofni fuula isaarra dhaabbatu. Ka biyya alaatiin dhufaa yaadin. Kachi du'ee anaa hafuudhaaf. Down wayyaanee jee ija wayyaaneetii fi qoma wayyaanee irra dhaabatee dhiitatee dhiichisee bokkisee Oromoo san bokkisiise. Maqaasaa kadhawanii bakka jirutti badhaasni haa dhaquuf hin je'ini intala Geetaa Girmaa Xurunee wajjin ilmaan Oromoodhaa Finfinnee keessaa nyaachisiisaa turte. Nyaachaa turte. Fi Dooktar Abiyyi irratti Finfinnee keessatti embaasii Ameerikaa dura baatee iyyaa turte diqaalaa buna jala dhalatte. Ta Oromoon ta'in ta buna guuruudhaaf warri isaanii amaarri dhufee ganda Oromoo keessa dhalatte san obboleettii Girmaa Xuruneedhaa san badhaasanii jechuudha. Oosaan Jawaar firraa dhiibu Oosaa dullootaati. Oosaan Lammaa Magarsaa firraa dhiibu Oosaa dullootaati. Oosaan Dooktar Abiyyi firraa dhiibu Oosaa dullootaati. Nuti Oosaa qeerroodhaa barbaanna malee amma booda tasuma dulloota qeerroodhaa fi haadhaa fi ilmoo gabrummaa jala dhiisee ala deemee baradhee jiru kana tasuma hin dhageenyu jechuudha. Inuman gowwoomina diqaalaa nu keessa dhalatteen tasuma warra dhiira ta'anii qabsaa'in dhiira ta'an Nadii Gammadaa gurgurataniiti. Qabsaa'ota Oromoodhaa qawwee ikkichasanii biyya alaa hiree meeqatti fudhatanii Ameerikaa fi biyya adda addaa keessatti caanii ba'anii baranne jaanii amata kana hunda alaa keessa sosso'aa dalagachaa turanii qabsoo Oromootiin biyya deemanii istadii dhiyeeffinaa jaanii afaan Ingiliffaatiin faranjii lamaa jecha Ingilizanyaa haasawaa oolan guyyaa guutuu faranjiin lameen maa samiin seenne yoo feete. Faranjii lama namni Oosaa keessatti afaan hujiitu afaan Oromoon godhatin afaan Oromoo afaan federaalaa akkan taane nama barbaaduun beeytu ati. Faranjiin lameen mana sanirra caalti. Ilmaan Oromoo kuma miliyoona 60 caalti. Faranjii lama jecha kabajaadha. Ay kabajaa. Ay kabajaadha. Faranjiin osoo Oromanyaadhaan haasoytee Oromanyaadhaan walii galtee isiin turjumaanaan himamtee fi nama if jaalatu si beeyti. Nama if jaalatu. Waan ta'e guyyaa tokko Dooktar Abiyyi yookiin Lammaa Magarsaa yookiin Jawaar Mohaammed yookiin an
خرب تايتا تخنو تايف تخنفو وايتاس دورا دابتيتي afaan oromootiin pirezidantii ameerikaa bira cinaa dhaabbatee akka chaayinaan afaan sii dubbattutti akka jaappaan afaan sii dubbattutti akka warri kaan afaan sii dubbattutti nulleen afaan oromoo dubbachuu teenya guyyaa tokko sabboonummaan sani sabboonummaan kabajaadhaaf afaan namaa nu dubbistu hin jirtu sagantaa teenya irratti nama lamaaf maalirraa eeydu oosaa Professor Akhafa Jalata, Akhafa Jallan Janani. Professor Asaffa Jalata Oganature, inni Rabueti in Taltiba Kabaralte. Bankida Sawantitun. O Santum Bankida. Hisabuma Bankiti il Mondaltiga. Hai. O Santum Mana. Manuabati il Mondalti. Akkamitti abbaa fi ilmoo iddoo namni biraalleen hin seenne. Hai. Waan takka akkatti godhanii jiraara. Asaffaa fi intalasaa iddoollee namni lamaa sadi jiraatee sila intaltilleen dhufte adeemsaa ettaara. Abbaan irraa bu'eeti intalti bakka butu ummata kanaatu hayyuudha. Ummata kanaatu Oromoodhaaf qabsaa'u jira. Ummata kanaatu Oromoof hojjechu jira. ummata hattu dullota shaneedha kan maqaa osaatiin daldalu jechu all of them shaneedha gaafo Oromo leadership convention ijaarte gaagaa'oo jaaraniiti gadiin baan eenyu Akhafa Jallafaadha professor Asaffa Jallatafa gaagaa'oo baasanii yaa turan gaagaa'oodhaan milkaa'uu dadhaban OMN cabsuudhaaf ONN ijaaran hin dandeenye Osani samantara sanumaaf dalagu jira male shane undercoverida mancha fi tulamni sana sonis shane undercoverida hanga dulloda kana hatoyne takka Oromoon guutun dullota jala yaanu oso nama ka Abiy qabnu oso ka nama Lammaadha qabnu oso ka nama Shimallis Abdiisaadha qabnu oso ka nama Addisu Aragaa qabnu oso ka nama Jawaar Mohammed qabnu abadan dullota jalayyan abadan maltu nu hafef dullota jalayan zamana sani kasarani zamana keenyan nu kasar suudhaaf hojjechaa jiran nurra dalagaa jiran osa murna hattoota kan qoosaa hojjechaa jiru afaan Oromootu kabajaatti godhanii walgeeysan irratti Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidantiin haa kabajoomu kabajaadhaaf afaan Ingiliffaatiin dhiyeessi jedhanii dhiyeesse malee haasa'uu qabu afaan Oromootiin namni sagantaa isaatu dhimma Oromootiin dira qoradhe osaan kun eega jaarameef asiddu qorannaa malee kitaabni inni dhiyeessee maxxanse kamtu jira waan qoratan kana hin maxxanu sabaaf gabayarra noolu sabab akkamitti obboleeytiin Girmaa Xuruunee taqeeroo nyaachisaa turte badhaafamte gammadaa waariyoodha badhaafamu wanqata maalachi godha Daawit Ibsaadha maalachi godha Araarso maalachi godha warri Oromoodha dhaabaa maalachi godha Baqqalaa Garbaadha jaarmee gandaa katooftaa Oromootiin ittiin Oromoon geessuudhaaf shaneedhaaf hojjetu ta'uu osaan beekamaadha jechuudha. That is why we don't support it. Osaa Oromiyaa barbaanna osaa baqattootaati miti. Osaa Ameerikarraa baqatee biyya galeen barbaannu nuti Ameerikumatti hojjetu san. Osaa ilmaan Oromoo qeeroodhaan biyya keessa qorannoodhaan jaaramu barbaanna nuti. Osa dullota warra khasare warra daayipara hidhatee deemu warra urmi isaanii hunda waan ittiin xuurata harkatan waan ittiin dachee harkatan ilmaan isaaniitiif waan dhiisaniif nu gurguruu yaa'u warra aangoo yaarmee kanaatu abbaa ilmoon itti ol dabru maal godhuuf jalayaana nuti OMN naa galatoomu jaluma deemeetu hordofuu isaatiif gabaasa dhiyeessuu isaatiif ammoo osaan akka waan dhaalmee fakkaata dhaalmee abbaa
de an osabar manatti lakkaa'u jira osaansa mana intalti Professor Asaffaa Jaalata manuma Asaffaa Jaalata dhaaluu dandeessi malee osaa dhaaluu dandeessu. Hayyoonni dhabameetuma isiin dhaalti abbaan irraa bu'ee akkamitti ilmitti dabra warri Liibiyaatu ni dide. Ilma Gaadaafiin bu'ee bar ilmaan Gaadaafii aangoo qabachuu manni Liibiyaatu ni dide. Warri Ijiptiidhaa kan Kaayiroodhaa mama wanti Mubarak usni Mubarak bu'ee ilmaan usni Mubarak aangoo qabachuu ni didanii bar. Jaarmeewuma keenya kana akkamitti abbaan ilmootti dabarsa aangoo. Qaanyi sablina eeggachuu danda'u qabnaa jechuudha. Hattoota shaneedhaa gadheelee qabsoo teenya nyaachuu barbaadu diqaalaa nu keessan makamtee afaan Oromoo dubbatu tagandayyuu dhalatte hundaa'u sochii guyyaa nuti jabeessine waan biraa ooftu hundaa'u beekuu danda'u qabna. Namuma Oromoo tokko karaa Maqalee deemu hattuudhaa beekuu qabnaa jechuudha. Hattuudhaa ija addaatiin firraa eeguu qabna. Oosaan qoosaadha. Oosaan Oromoof dalagutti hin jiru dalagaatiis hin turre gaafa dur dalage gaafa Jawaarfaan hoogganan gaafa dura jaaramu dalage achi booda oosaan kashaneettee dhumate kajaarme akkuma abaa'oon gara shaneetti jijjiiramtee waboon Oromoo waboo gandaatti galtee tawa gandaa keessaa illee tooroo guduruu galtee dhumatetti oosaalleen tanuma akkasii ta'ee dhumatee jira jechuudha. Joollee gandaa hundaatu maali nama mucaa tokko faan harkee jechuudha. Gaafa qeeroodhaa maallaqa ala kana guuraniitti kana kakkata shoomaa diimaa jaaniin. Kuma diidam nuti ala kana guurreetti ergine kun warra qeeroo sappoort guruupiiti jee mucaan achi deddeema. Ameerikaa kanarraa dhaqe. Hai tikeenni isaa muramee achi dhaqu kun you don't see it akkatti pileessi godhan. Akkatti sittamatan. Maqaa Oromootiin gandummaadha guddisachaa jiran. Joolleetti barsiifachaa jiran itti dalagachaa jiran enemy of the Oromo people kansariidha kun. Oromoon goda hunda Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa cinaa dhaabbachuu imaammataa fi karaa isaan nu millisan deeggaru Oromiyaan guututti itti aanaa pirezidantii Shimallis Abdiisaa cinaa dhaabbachuu Addisuu Aragaa cinaa dhaabbachuu imaammataa fi mul'ata isaan irra nu kaayan cinaa dhaabbachuu diqaalaa nu keessa dhalatte ta abbaan bakka biraa ta haati bakka biraa ta maqaa Oromootiin maallaqa guurrattee faayidaa fiitiif oolfachuu barbaaddu ta Oromoo walafaan deebistee ol cabsuu barbaaddu ta ilmaan Harargeedhaa ilmaan Sikkooman wajjin ilmaan Harargeedhaa gosaan walafaan deebistee ilmaan Maarreedhaa maarree walafaan deebistee akka nuti dalagaa wal godhannee faayidaa teenyarraa if booda deebinu nu godhuu barbaaddu. Gamtooynee irra dammeeynee irra bobbaanee if keessaa balleessuu qabna. Guddaan isaaniitis jallina jala deema xiqqaan isaaniitis jallina jala deema. If beekan akka isaan Oromoon tahin diqaalaa ta'uu isaanii tolchanii if beekan. Akka gaariitti if beekan. Ati maarra beekuu dadhabdee dhagaafiin tiyya. Ati maarra dhaqqabuu dadhabdee. Ati maaliif irra dammaquun si hanqatte. Ati maaliif irratti beeytee firraa ittisuun si hanqatte. San beeynaan mohanne tanaatu nu hafa. Kanaafuu jabaadhaa adeemsa jiru hunda haala jiru hunda wal dhageessisna. Ilmaan Oromoodhaa kanarraan tana guyyaa guutuu na wajji ooltan za'a takkaa fi cinaa ni ture. Hangana turuudhaaf sagantaan qabu ijoolleen biyyaa za'a takkaa ol hin dabrinaan jaaniin jiran irra guddaan isaanii qeeroodhaan buufachuudhaaf isaan dhibaa. Galatooma sheer naa godhaa. Ilmaan Oromoo hunda biraan dhaamsa kiyya kana nagaa hattuu karaa Maqalee deemtu ija lammeeffaatiin miti sadeeffaa fi afreeffaadhaan eega. If boodaayis ija lama if duraayis ija lama gamanaanis ija lama hattuu karaa Maqalee deemtu hattuudha galaa biraa. Inuma namuma karaa Maqalee deemee as deebi'e waan Koloneel Gammachuu ayyaanaadhaa kan shaneedhaa Geetaachoo Asaffaatii fi Abbooy Sibaatfaadhaa wajjin ejjechuudhaaf eegale maallaqa inni fuudhee fi maal inni qabamee hidhaa seennaan tasaatti fufsiisuudhaaf iskeelii fi baqqalaanis karaa Maqalee yaa'aa jiran maallaqa fudhatanii dalaguudhaaf. Wanni biraa takka hin jirtu. Wanni biraa takka maallaqa barbaada Maqalee yaa'u jira. Uummatuma Oromoo gurgurateetu jaaruu barbaadu. Garee tana ija sadeeffaatii fi afreeffaatiin bakka jirru hunda
amantiidhaan gosaan addaan gandaan maaliin osoo wal danda'uun qabne oromummaa qofaan beekne ofirraa eeguu qabna. Garee isaan kanaaf dhaabbattuutti diqaalaadhaa beeki. Warri kalee maaroo faarsu kan jaalle maaroo samiin tuqu maaroo jaalataniiti miti oromoo wal nyaachisuu jaalataniiti maaroo faarsaa turan. Arrammas ilaalaalte maaroo arrabsan. Maaliif maaroon faayidaan qabu maqaa beekaniif arra jabaate abiyyi cinaa seenneeti abiyyi dhooynaa karoora jijjiirrataniiti as dhufan jechuudha. Kalee maaroo faarsan arra maaroo lafa kaayaniiti abiyyi jaanii abiyyi keessa seenanii abiyyiin si cabsuuf yaa'an eeggachuu qabdaa jechuudha. Dhiirti ejjennoo murannoo kutannoo qabaatteetuma akka keenyaa kana ziq jettee bakka takka dhaabbattee waan itti amante kan garagaggalle waan itti amante saniif dhawwaayte jechuudha. Waan itti amante san hojjetti. Alhamdulillah rabbiin garagaggal nun godhin. Alhamdulillah rabbiin gararraa nun godhin. Alhamdulillah rabbiin waan kalee jibbine har'a nun faarsisin. Alhamdulillah maqaa oromoo taanee fi maqaa haqa tumsinuuf maqaa dhugaa dhaabbanneef alhamdulillah rabbil alamin waanin kalee jee arrabsaa ture har'a rabbi deebi'ee nan faarsisiisin. Alhamdulillah karaa haree irra dhaabbannee dalagaa turre hunda arra kalee irra nu arrabsuundi as deebi'een nu wajji faarsu jira. Hoggoo as deebi'ee faarsu maaliif akka inni faarsu nuti ni beekna. Ummanni keenya akka baratu barbaana. Si hongeessuuf faarsu jira. Inni kun diinaa beeki, diqaalaadhaa beeki, maallaqaan dalagu jiraa beeki. Oromummaadhaaf dalagutti akka hin jirre hubadhu. Kanuma kalee bakka takka irra dhaabbatee dhugaa saniif dhaabbate maaliif dhugaan naman soomtu. Kanuma dhugaa irra dhaabbatee hojjechaa ture saniitu nama haqaati. Akka garagalee gaararraa fakkaatu kun kalee si gowwoomsuu achi garagale arraa si gowwoomsuu asi garagalu jira boru si gowwoomsuudha achi garagala iftaanis si gowwoomsuudha achi garagala si hongeessuuf hojjechuu jira malee si moohamsiisuuf miti. Si hongeessuuf hojjechuu jira malee si injifachiisuudhaaf miti. Warra moohatu rabbi nu haa godhu. Hogguu waa isin dhibe gabbu'aati leeyli sunnaa lama salaataadhaa rabbi keessan karadhaa rafa adda isinii baasa rabbi hogguu wanni takka isin dhibe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanaafu moohachaa jirra insha Allah fadhii rabbiitiin dandeetii rabbiitiin ammallee ni moohanna. Abbaa gadaa ilmaan abbaa gadaa kan masaraa keessa jiru kana eemara isaanii ajaja isaanii raawwachuudhaan faayidaa qabsoo oromoo tan masaraa seentee tana masaraa keessatti eeggachuun teenyaa jechuudha. Diqaalaan nu keessa dhalatte fakkaattuun teenya afaan oromoo dubbattu tanu keessa guddatte. Hundi nu fakkaattee akka nu hongeessine irratti dammeeyne irra beekuu qabnaa jechuudha. Guyyaa nuti waan gaarii gadhooyne diqaalaan kaateeti iyyiti kasareetti tanaan beeytaa jechuudha diqaalaadha. Akkasitti adda baafachuu qabdaa jechuudha. Alhamdulillah jabaadhaa ni moona. Inshaallah irkanni keenya rabbi harratti irkannu rabbiin nu qaanyeessu hattuu karaa maqalee deemtuu fi hattuu karaa maqaleedhaa achi deemtu hunda tamma dura dheeyxees tamma booda deemtuus hundi maallaqaaf deemtii oromoon beeyte eeggachuu danda'u qabnaa jechuudha. Waan warra mootummaan tahin namni biraa karaa maqalee achi deemu hattummaadhaaf deemaa oromoon hundi beekuu qabnaa jechuudha. Beekuu qabna. Inshaallah zaatu dheeratee asumarratti hin dhaabaa obboleeyyan kiyya ilaa ammaa naa hojii turtan. Rabbii isin uume kana uume ka fuula isaa guyyaa boruu dhaabbannu jechaan isin jaaladha. Guyyaa gaarii naa qabadhaa sheer naa godhaa inshaallah guyyaa biraa walitti jechaana. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.